isin yeroo tokko waan ajaa'ibu mee obboloonni tokko mee yaada sin duuba namoota baay'ee jira tarii abbaan keessan qotiyyoo isinitti gurgure waan qabu isinitti gurgure waan qabu hunda dhiisee namaa gadi ta'ee biyya alaatti isin ergeera ta'a achitti isin waan hin taane keessa galtanii gaafa miidhamtan dudduuba keessan laaltu rakkoo abbaa keessanii qotiyyoo abbaa keessanii rakkoo maatii keessanii obboleessa keessanii kana laaltanii imaana isinitti kenname sun isa dagattan sana gaafa yaaddattan eessan dhaqaa maalan ta'a kana murteessitu jechaadha jalqaba isa biyyaa baateef laal jireenya maatii kee jijjiiruuf jireenya kee jijjiiruuf obboloota kee barsiisuuf ilaala gaafa isin duutan gaafa isin dabartan gaafa lubbuun keessan darbu maal taatu rakkinni maatiin keessan rakkoo hamaatti gadi bu'aa jechaadha baay'ee rakkatu jechaadha obboloota kanaafiyyuu maatii keessaniif jiraachuu qabdu lubbuu keessaniif jiraachuu qabdu lubbuu waaqayyo uumetti aangoo maaliitiin kan isin of ajjeesuu dandeessan egaa waa'ee obboleettii kanaa waan tokko ilaaluu adda baafachuu qorachuu yaaleen ture namoonni tokko egaa hojii dhabdeetii kanaan wal qabsiisanis kan kaasan jiru namoonni tokko immoo sababa jaalalaatiin sababa dhiiraatiin obboleettiin kun akka of lubbuu ishii dabarsitee jechaadha kan kaasaa jiran keessattuu akka dhageetti gamoo fagoorraa akka of darbattedha keessattuu sababa dhiiraatiin jedhu baay'ee ulfaata kun sababa dhiiraatiin sababa jaalalaatiinis ta'uu danda'a yeroo tokko kanan duras barsiisonni jajjaboo mana kiristaanaa keenya barsiisaa turan obboloonni koo dhiiraa shamarran boru wajjin hin jiraanneef abdiin kennina shamarran boru wajjin gaa'ela hin dhaabbanneef qarshii isaaniitiif jettanii abdiin kennina siin du'aa siin falaxamaa siin jaaladhaa ani si malee nyaata nyaadhu maalidha jettu shamarran immoo lapheen isaanii baay'ee haphiidha amanuuf waan bira isaanii barbaachisu jajuun qofti isaan ga'a jajanii wantoota baay'ee godhanii yoo suniin amantii waan qabdu siif ergiti boru bultii naaf ta'a wajjin ijaarranna jette tarii mana ijaarraa makiinaa binnaa kana goonaa qarshii ergi jechuu ni danda'a namni kun amantee isarratti ergite inni gaafa biraa deemu itti dhagahamuu danda'a maaltu itti dhagahama humna ishiiti dafqa ishiiti dhiiga tuftee fiddee jechaadha kanaafiyyuu sababa jaalalaatiin siin jaaladhaa siif falaxama siin du'a jettee atis obboleettii of jalaa qabda haadha of jalaa obboleettii yoo dhabde haadha of jalaa qabda jechaadha kanaaf namni akkas godhan gara fuulduraatti samma namoonni baay'een jiru dhugaa dubbachuuf sababa jaalalaatiin bifa jaalalaatiin itti qanii waan baay'ee kan godhan namoota hedduu beekna ilaala siin jaaladhaa siin du'a jedhanii barsiisota faarfattoota namoonni garagaraa shamarran biyya arabaa jiran 4-5 kan haasofsiisan hedduu isaaniitu jira karaa jaalalaatiin jechaadha siin jaaladhaa akkasii jechuuf faayidaa lafa jirtan hundumaatti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyo egaa kun Sanbee Tuubiidha viidiyoolee garagaraa barnoota garagaraa ergaawwan gorsa garagaraa fi faarfannaawwan garagaraa isin biraan ga'uun kan beekamudha namni yeroo jalqabaaf dhuftan subscribe godhaa egaa mana kana dhufanii egaa waan dhaban hin jiru waan baay'eetti argattu jireenya keessa kan sirreeffattan viidiyoo kanaan dura hojjenne seenaatii ilaalaa playlistiidhaan isiniif keenya irraa namoonni haaraa dhuftan daawwadhaa kana malee laayikii gochuun sheer gochuun namoota baay'ee bira akka ga'u taasisaa isiniin jedha egaa guyyaarraa mata duree isaarraa akkuma argine isarratti waan xiqqoo haasofna jechaadha armaan dura waan baay'ee isiniif kaaseera keessattuu obboloota koo biyya alaa jirtaniif koorsiiwwan garagaraa barnoota garagaraa isiniif kaaheera jechaadha kanaaf har'ammoo obboleettiin keenya samoo nagaa jandaa guddaa taateetti sirriitti qoradhee bira ga'uu yaaleera waa'ee isheetii jechaadha waan ishee mudate waan ishiirra ga'e kanaaf jechaadha kanaafiyyuu isarratti waan xiqqoo haasofnaa isaa wal qabsiisnee jireenya keenyaaf wanta ta'u waliin ilaalla jechaadha waaqayyo hunduma keenya faanaa ta'u lafa jirtan maraatti arjummaaf dhiifamni waaqa keenya araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka butoota hunda jaala arjummaaf dhiifamni waaqa keenya irra deebiin hunduma keenya faana haa ta'u isiniin jedha egaa maatii waaqayyo egaa namni tokko bu'aa bahii garagaraa keessa seenuu danda'a jireenya isaa keessatti bu'aa bahiin garagaraa isa qunnamuu danda'a jechaadha bu'aa bahii kana immoo kan inni bahu abdii kutuudhaan murtii hin taane ofitti murteessuudhaan osoo hin taane waaqayyoon qabatee cimee dhaabbateeti maal jedha wangeelli hanga dhumaatti kan dhaabate gonfoo jireenyaa argataa hanga dhumaatti cimee kan dhaabate hanga dhumaatti cimee kan dhaabate kana keessatti maal hubanna hanga dhumaatti isa jiru jalqabaatii hanga xumuraatti jechuudha
Kana keessatti wantoota nama mudatan hedduutu jira jechaadha. Qormaan ni jira, rakkinni jira, ari'atamuun jira, beelamuun jira, godaanuun jira. Waan nama hin mudanne hin jiru. Rakkoo hedduu, rakkoo garagaraatu argama. Hubadhaa. Garuu qormaata kana keessa, beela kana keessa, ari'atamuu kana keessa, tuffatamuu kana keessa, jibbamuu kana keessa jabaatee kan dhaabbate gonfoo ulfina argata Waaqayyo biraa. Argitanii? Kanaaf obboloota koo rakkoon dhufuu danda'a, qormaanni dhufuu danda'a, harri boru miti, borummoo har'a miti. Hubadhaa. Wantoonni har'a nu rakkisan kun namni tokko ilaala namoota har'a addunyaa kana keessa deeman haa uffatan qarshiillee haa qabatan addunyaa kana irratti kan akka sooressaa halkanii guyyaa dhibbatu hin jiru. Qarshii isaa mee maaliin godhaa jedha. Kornisii lakkaa bula malee hirriba nagaan bulu. Osoo qarshiin isa miti biyya gahu jiru akkam godheen qarshii argadhaa jechaa yaadaa bula. Ilaala. Garuu nagaan qabu keessisaa waa'ee qarshii isaa yaadaa bula. Guyyaa tokko waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaadu. Hundas yoo ta'u baate. Ilaala. Kanaaf kan uffatee deemu hundiyyuu rakkina kan hin qabne itti fakkaata namoota tokko tokkotti. Hubadhaa. Kanaaf obboloota koo jireenya keessan keessatti waan hin taane biratti murteessina. Waan jireenyi ammaa kun waan du'a miti du'aa ol waan caalu waan du'a caalullee akka murteessitan sin taasisuu danda'a. Ilaala. Garuu kana keessatti boru guyyaan kan biraati Waaqayyo waan naaf kaa'ee qabaasa jedhu amantii ishii jedhamu ishii laphee keessaa iyyee naaf ta'a naaf raawwata ishii jedhu ishiitu nu hanqata. Hunduu amanaadha. Hunduu ni amanna jedha amantaa ni qaba. Garuu amantii kan jedhamtu san isheen nu rakkisaa jira. Gooftaanis maal amma firee sanaaf jecha amantii yoo qabaattan tulluu kanaan ka'e gama dhaabbadhu yoo jettan ni dhaabbata siniif abboomamaa. Kanaaf amantii ishii jedhan sun Waaqayyo nu keessatti haa horu. Kanaaf obboloota koo egaa waa'ee obboleettii kanaa waan tokko tokko ilaaluu adda baafachuu qorachuu yaaleen ture. Namoonni tokko tokko egaa hojii dhabdeetii kanaan wal qabsiisanis kan kaasan jiru. Namoonni tokko tokko immoo sababa jaalalaatiin sababa dhiiraatiin obboleettiin kun akka of lubbuu ishii dabarsitee jechaadha kan kaasaa jiran. Keessattuu akka dhageetti gaa gamoorraa gamoo fagoorraa akka of darbattedha. Keessattuu sababa dhiiraatiin jedhu baay'ee ulfaata kun sababa dhiiraatiin sababa jaalalaatiinis ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko kanan duras barsiisonni jajjaboo mana kiristaanaa keenya barsiisaa turan obboloonni koo dhiiraa shamarran boru wajjin hin jiraanneef abdiin kennina. Shamarran boru wajjin gaa'ela hin dhaabbanneef qarshii isaaniitiif jettanii abdiin kennina. Siin du'aa, siin falaxamaa, siin jaaladhaa, ani si malee nyaata nyaadhu maalidha jettu. Shamarran immoo lapheen isaanii baay'ee haphiidha. Amanuuf waan biraa isaanii barbaachisu jajuun qofti isaan ga'a. Jajanii wantoota baay'ee godhanii yoo suniin amantii waan qabdu siif ergiti boru bultii naaf ta'a wajjin ijaarrana jette tarii mana ijaarraa makiinaa binnaa kana goonaa qarshii ergi jechuu ni danda'a namni kun. Amantee isarratti ergite inni gaafa biraa deemu itti dhagahamuu danda'a. Maaltu itti dhagahama? Humna ishiiti, dafqa ishiiti, dhiiga tuftee fiddee jecha. Kanaafiyyuu sababa jaalalaatiin siin jaaladhaa, siif falaxama, siin du'a jettee atis obboleettii of jalaa qabda, haadha of jalaa qabda, obboleettii yoo dhabde haadha of jalaa qabda jecha. Kanaaf namni akkas godhan gara fuulduraatti samma namoonni baay'een jiru dhugaa dubbachuuf. Sababa jaalalaatiin bifa jaalalaatiin itti qanii waan baay'ee kan godhan namoota hedduu beekna. Ilaala siin jaaladhaa siin du'a jedhanii barsiisota faarfattoota namoonni garaagaraa shamarran biyya Arabaa jiran 4-5 kan haasofsiisan hedduu isaaniitu jira. Karaa jaalalaatiin jechaadha siin jaaladhaa akkasii jechuun faayidaadhumaaf jecha. Kun immoo hin barbaachisu. Akkuma sila jedhee yoo obboleettii dhabde haadha qabda. Haadha yoo dhabde immoo Waaqayyoon sodaachuun nurraa eegama jechaadha. Kanaaf obboleettiin keenya sababa akkanaatiin illee akka of galaafatte ni kaafama jechaadha. Kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Isin akkamitti mee obboloonni koo shamarran gamnaa jedhama miti shamarran abshaal akkamitti isin yeroo ammaa kana ko wanti akkana hafeera waan jaalalaa keessattuu mee anan barumsa nan isin barsiiseen alaala. Koorsii biyyoota Arabaa jirtan obboloota kootiif kanaan dura amma nagaa waliin kennine sirriitti of hin bartanii amma yoomitti miidhamtu.
ilaala sirriitti nu hubadha ammas keessattuu shamarran biyya arabaa jirtan sirriitti nu hubadha dhiira tokko faana walitti dhufuu dandeessu wal jaalachuu dandeessu jaalalli dhugaa jiraachuu danda'a namoonni hedduun as ta'anii biyya arabaatti jaalatanii wal jaalatanii kan gaa'ila dhaabbatan kan wajjin jiraachaa jiran kan ijoollee argatan kan bu'aa guddaa buusan hedduu isaaniitu jira hubadha hedduu isaaniitu jira garuu akkasuma immoo kan jireenya shamarran hedduu dukkaneessan immoo hedduu isaaniitu jira sin jaaladhanii waan isaan qaban irraa guuranii jechaadha dhugaan siniin jedha biyya arabaa teessee jaalattee gaafa shin biyya dhuftu waan qabu hundarraa fuudhee kan ajjeesillee jira sinii hojjedheera amma du'aattis kan ga'an jiru amma maraatanittis illee kan ga'an jiru hubadhaa sababuma namoota tokko sin jaalanna akkas goona maaloodha jedhaniin jechaadha kanaaf obboloonni koo maal gochuu qabdu dhiira wajjin walitti dhuftan ji'a tokko keessatti adda baafachuu dandeessu ji'a tokko ji'a lamatti adda baafachuu dandeessu ilaala ji'a tokko son guutiin erga waa'ee jaalalaa haasoftanii waa'ee qarshii qofa waa'ee faayidaa qofa sinitti haasaa yoo ta'e namni sun faayidaadhaaf dhufe malee isin jaalatee miti kanaafiyyuu kan adda baafachuu qabdu jechaadha ilaala waa'ee qarshii qofa gaafa sinitti haasofsi waan biraa gaafa sinitti haasoftan yoo dide yookaan immoo yoo aare nama kan akkamitti ilaaltu waan inni barbaadu sun itti kennaa laala waan inni barbaadu sun waan xinnootti kennaati adda baafadha innu waan barbaadu gaafa argate amala inni isinitti mul'isu argitu kana malee immoo yeroo hunda waa'ee qarshii waa'ee faayidaa akkuma dura jedhe waan garaagaraa qofa haasaa yoo ta'e namni kun maalidha isa barbaacha dhufaa jechaadha kanaafuu kanaan adda baafachuu dandeessu egaan obboloota koo walumaa galatti sababa obboleettii koo kana irra caala waa'ee obboleettii kanaan kaasuun sirriitti hubadhaa namoonni oduu jaalatu akkas taatee akkas gootee achi buutee akkana taatee miti isheen dabarte miti warroota jiraniif akkamitti akka kaatan akkamitti akka of beektan akkamitti jireenya keessan isin yeroo tokko waan ajaa'ibu mee obboloonni koo tokko mee yaada sin duuba namoota baay'ee jira tarii abbaan keessan qotiyyoo sinitti gurguree waan qabu sinitti gurguree waan qabu hunda dhiisee namaa gadi ta'ee biyya alaatti sin ergeera ta'a achitti isin waan hin taane keessa galtanii gaafa miidhamtan dudduuba keessan laaltu rakkoo abbaa keessanii qotiyyoo abbaa keessanii rakkoo maatii keessanii obboleessa keessanii kana laaltanii imaana sinitti kenname sun isa dagattan sana gaafa yaaddattan eessa naqaa maalan ta'a kana murteessitu jechaadha jalqaba isa biyyaa baateef laal jireenya maatii kee jijjiiruuf jireenya kee jijjiiruuf obboloota kee barsiisuuf ilaala gaafa sin duutan gaafa sin dabartan gaafa lubbuun keessan darbu maal taatu rakkinni maatiin keessan rakkoo hamaatti gadi bu'aa jechaadha baay'ee rakkatu jechaadha obboloota kanaafiyyuu maatii keessaniif jiraachuu qabdu lubbuu keessaniif jiraachuu qabdu lubbuu waaqayyo uumetti aangoo maaliitiin kan isin of ajjeesuu dandeessan of ajjeesuun cubbuu guddaadha du'a lammataati waaqayyo eeyyama nuuf kenneera bilisummaadhaan akka jiraannuuf waan murteessinu hunda waaqa waaqessuus dandeessa dhagaatti buluus dandeessa garuu itti gaafatamta maaliif bilisummaan sii kennameera waan barbaadde godhuu dandeessa jalqaba seera uumamaa irratti addaamiin maal jedhe waaqayyoon yaa addaam wanta gannata kana keessa jiru hundumaa itti fayyadamii nyaadhu dhugii garuu muka kana hin tuqiinii jedhe yoo tuqxe maalidha du'aa duutaa tuquus danda'a garuu hin tuqiinii jedhe yoo duute hin duuta yoo tuqxe hin duutaa jedhe tuquu danda'a garuu yoo tuqxe hin duuta eeyyama kenneefira yoo dhiise hin jiraata yoo tuqee hin du'aa jechaadha kanaaf ammas bilisummaan nuuf kennameera eeyyamni nuuf kennameera of ajjeesuuf jiraachisuus maalis hin dandeenya garuu itti gaafatamnaa mootummaa waaqayyoon argannu biyya lafaa irrattis of rakkisnee samii irrattis bakka waaqayyoo irrattis of rakkisuu hin qabnu kanaaf obboloota koo dammaqaa dhaabadhaa wanti xinnoon sin mo'achuu hin qabu wanti xiqqoon sin galaafachuu hin qabu wanti xiqqoon jireenya keessan jeequu hin qabu wanti xiqqoon karaarraa sin buqqisuu hin qabu wanti xinnoon jireenya keessan taphachuu hin qabu maatii keessan gaddisiisuu hin qabu hiriyoota keessan gaddisiisuu hin qabu kanaaf isin cimtanii dhaabbachuu qabdanii wanta itti seentanillee jalqabaa fi dhuma isaa adda baasaa karoorsaa adda baasaa hubadhaa karaa waaqayyoo irra deemaa irra caala immoo obboloota koo isa hunda caala kanan sin gorsu tarii viidiyoo kana namoota hedduu ilaaluu danda'a amantaa biraas kan hordoftan ilaaluu dandeessu akka amantaa keessanitti jilbeeffadhaa waaqayyoon kadhadhaa keessattuu manni kiristaanaa keenya kadhannaadha barsiista
bohaati jilbeeffadhaati sagada yaa waaqayyooti na faana ta'e karaa keenyatti agarsiisi jireenya koo naaf sirreessi maatii koo naa eegi biyya koo naa eegi hojii koo naaf eebbiseedha kadhadhaa ganamas galgalas kadhadhaa yoo kana qorummaan isinitti dhufu hundiyyuu isinirraa fagaata isinirraa buqqa kanaafiyyuu kadhannaan bakka guddaa qaba kadhannaan tuffatiina akkuma argitanitti galtanii baatanii hin ciisinaa waaqayyoon kadhadhaa waaqayyotti deddeebi'a haa xinnaatu yaa abbaa keenya hoo jedhaa yaa abbaa keenya keessa kadhannaan isa caalu hin jiru yaa abbaa keenya abbaa qabaachuun keenya waan guddaadha yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu mootummaan kee haa dhufu jennee kadhachuudha achi keessatti kadhannaa hedduutu jira waan ta'eef jechaadha kanaafuu jajjabaadhaa ulfaadhaa isinitti dheeressee amma dhumaatti warri ilaaltan subscribe kan hin goone subscribe godhaa like kan hin goone like godhaa hiriyoota keessaniifis share godhaa ulfaadhaa kabajamaa lafuma jirtanitti araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka butoota hunda jaala arjummaaf dhiifamna akka keenya hunduma keenya faana ta'u ulfaadhaa kabajamaa nagaa ta'a